qaban namoota tokkummaa Oromoo fi Oromiyaatti amananii jedha. Hayyuun sirna federaalizimii milkeessaa miidhagaadha. Haqa nama jallisuun hin ta'u dhugarra dhaabbannee dubbachuunis ni taati. Yeroo isaan dogoggora dalaganis ceequun immoo dirqama Oromummaati kan jedhe hayyuu sirna federaalizimii Dr. Milkeessaa Miidhagaati. Dhugaa tokko garuu haaluun hin ta'u. Taakkalee Uumaa fi Umar Hussein namoota xiqqaatu haa guddatu quuqama Oromummaa qaban namoota tokkummaa Oromoo fi Oromiyaatti amananidha. Haqa nama jallisuu hin ta'u jechuudhaan barreesse hayyuun sirna federaalizimii Dr. Milkeessaa Miidhagaadha. Eeyyan itti aansuudhaanis hayyuun sirna federaalizimii Dr. Milkeessaa amma jedha jalqabbiin yaadessaadha. Ammantana Abiy maaliif jara kana lamaan ari'e yookaan immoo geggeesse jechuudhaan bifa gaafiitiin kan jalqabe Dr. Milkeessaa Miidhagaa bara kana keessa naannoo Oromiyaa bakka 3 yookaan 4 qooduuf deemaa jira muummichi ministeeraa Abiy Ahmad jedha. Keessaayyuu naannoo Oromiyaa yoo xinnaatti bakka 3 yookaan immoo gulantaa 4tti qoqqooduudhaaf kan karoorfate humna PPT kan jedhu isa jalqabaati. Gaafiin bakka bu'oota waliigalaa irraa akka dhiyaatutti namoonni ijaaramanii socho'aa jiru PP'dhaan kan gurmaa'an jechuudhaan ergaasaa dabarfatee jira. Oromiyaa jalatti bullee miidhamaa jirra waan ta'eef naannoo mataa keenyaa haa qabaannu kan jedhu jedha. Keessaayyuu bakka bu'oota Wallaggarraa akka dhiyaatutti namoonni ijaaramanii socho'aa jiran warroota murna PPT kan jedhu hayyuun sirna siyaasaa Dr. Milkeessaa Miidhagaadha. Oromiyaa jalatti bullee miidhamaa jirra waan taateef naannoo mataa keenyaa haa qabaannu kan jedhu gaafii jedhu dabbaltoota siyaasaa Abiy maqaa Wallaggaan bobbaasu ni dhiyaata jedha. Iccitiin guddaa isa kana dubbiin maarree ulfaattuu fi hammaattudha. Oromoota Wallaggaa Oromiyaa irraa dabbaasuudhaaf kan yaalamaa jiran keessaa qabxii jalqabaati. Erga kun dhiyaatee booda Oromiyaa hafes bakka tokkotti bulchuun waan hin danda'amneef hundumaa diiguun jedhanii murteessuuf deemaa jiru. Ministeerota maqaa Oromoon achi jiran keessaa namni daba kana ni morman jedhamanii yaadaman Umar Huseenii fi Taakkalee Uumaati kana hubadhaa jechuudhaan ibsanii. Hubadhaa saba koo hubadhaa Oromoo jechuudhaan amma saba deebee xiinxalaan siyaasaa Dr. Milkeessaa Miidhagaadhaa ergaasaa dabarfatee jira. Hubadhaa jedha barreeffamichi. Umar Huseen hanga har'aatti jecha tokkollee waa'ee PP yookaan siyaasa PPdha miidiyaa irratti ba'ee dubbatee hin beeku. Uumama PP warra morman keessaa jiran keessaa Umar Huseen hangafadha. Kanaaf guyyaa kaleessaa geggeeffame sirna PP guyyaa tokkollee gara miidiyaatiin Huseen yeroo lalisu hin garree kanaaf geggeeffame kan jedhus yaada isa jalqabaati. Hanga ani isa beekutti Lammaa Magarsaatti aanee namoonni Oppodiyoo keessaa naamusaa fi quuqama qaban Umar Hussein kan jedhu xiinxalaan sirna federaalizimii fi barsiisaan hayyuun sirna federaalizimii Dr. Milkeessaa Miidhagaadha. Hangam beekutti Lammaa Magarsaatti aanee namni Oppodiyoo keessaa naamusaa fi quuqama qabu Umar Hussein Taakkaleen waa 9 haasa'ee jira TV gubbatti garuu isas shakkanii jiran